Abbaanis tokkicha ilmasaa fayyisaa addunyaa akka ta'uuf ergeera. Nutis kanaaf dhugaa ni baana. Tokkoffaa Yohannis boqonnaa 4 lakkoofsa 14. Fayyisa addunyaa mootiin mootota dorgomaan qabu baraan jiraata. 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 Jirma wayiiniiti fayyisa addunyaa nyaata jireenyaati fayyisa addunyaa barsiisa dhugaati fayyisa addunyaa eefa addunyaati fayyisa addunyaa fayyisa addunyaa mootiin mootota dorgomaan qabu baraan jiraata. Ka'umsaaf jireenya fayyisa addunyaa jaalalaaf nageenya fayyisa addunyaa abbaa caalu fayyisa addunyaa maqaa caalu fayyisa addunyaa fayyisa addunyaa mootiin mootota dorgomaan qabu baraan jiraata. Angafa luboota fayyisa addunyaa balbala hoolota fayyisa addunyaa tiksee dhugaa gaarii fayyisa addunyaa urjiidha kan baarii fayyisa addunyaa fayyisa addunyaa mootiin mootota dorgomaan qabu baraan jiraata. Waaqa waaqoliiti fayyisa addunyaa uumamaati fayyisa addunyaa hunda danda'aadha fayyisa addunyaa alfa omeegaadha fayyisa addunyaa fayyisa addunyaa mootiin mootota dorgomaan qabu baraan jiraata. Fayyisa addunyaa mootiin mootota dorgomaan qabu baraan jiraata.